jalqaba waan biraa dhiifne isii kana irratti walii agallu. Erga Hayatolaan du'anii waraanni Iraan ni jabaatamoo ni laaba. Isii kana walitti himnee ol bira dabarfanna. Waraanicha utuma hin beekne nuyyuu osoo itti yaadne osoo itti hin qophaa'ne waraana kana keessa seennee jira. Baay'ee waraana keessa jiran beektaniimi? Dhugaa rabbi waraana keessa jira jechuudha. Karaa meeqaan? Innis waraanni Iraan ni laafamoo ni jabaata. Akkuma Hayatolaan du'uu isaanii mirkaneeffanneeni wanni nuti itti aansinee mirkaneeffanne baay'een kan keenya maali? Hayatolaan yoom du'aniidha? Jalqaba irratti du'an immoo giddu galeessa du'anii isa jedhu baay'een keenya mirkaneeffannee irra eeyyada. Jalqabuma wareegamanii isaan jechuudha. Jalqabuma tokko jettee misaa'illi biyya sanarraa kaatee biyya kana seente Hayatolaan irra buuteetti jechuudha. Isaan ganama sana du'an. Ani wanni jalqaba du'a Hayatolaa kana na jarri baasaa turan xiqqoo na liqimsamuu didee fi sadarkaa kanaan waraanni Ameerikaadha tokko osoo hin hafne hundeetti osoo namne biyya keessa ta'uu osoo hin hafne Iraanitti siqee osoo jiru markabni gurguddaan xiyyaara meeqa baadhachuu danda'an diroonii meeqa fe'atanii jiran ka akka Abrahaam Lincoln faa intiin xiyyaara hundi kun dhufee Iraaniin akkasitti marsee osoo jiru ani Hayatolaan lookeshinii isaanii bakka jarri rukunne jedhan kana hin jiru jedhee namanni ani. Almost ansaa torban sadii torban afurii dura lookeshinii biraa jijjiiratanii bakka biraa jirutti quba qaba. Akkasumatti jechuudha. Maaliif Hayatolaan nama waggaa 36 dura hangoo amma irra jiran kana argateera. Hayatolaa jettee jedhu kana. So nama jabaa nama cimaadha isuma dhugaatti. Nama erga isaan filatamanii Hayatolaa jechuun kanaan dura waggaa 36 dura waraana ittiin gurgurinaadha. Dhufanii jabaatanii biyya san waraana fedhan misaayila hedduu oomishuu irratti ittiin gurgurinaarraa gara irraa hin bitinaatti teknooloojiidhaan waa hundaan nama ceesisedha jechuudha. So namni hubannoo akkasii qabu dandeettii akkasii qabu biyya sana jijjiire waa meeqaan barumsaan meeshaan of danda'uun waa hedduudhaan nyaataan of danda'uun namni kan jijjiire isii kana keessumaayyuu humna Israa'elii akkasuma Ameerikaa Mosaad humna jaraa kana jeennetii irratti jarri qaban osoo beekanuu bakka sana bakka amma rukunne jarri jedhanii ibsaa turan sana in taa'u jedhee yaadne tureeyyuudhaan. Manoora mana jireenyaa Hayatolaa rukunnee jedhanii mi jalqaba sana. Akkamitti namni waraana isa marsee jiru lookeeshinii beekamu mana jireenyaa isaa akkamitti jiraata yeroo sana keessatti namni aangoo guddicha agarsiisuu Afrikaa qabu namni biyya guddoo addunyaa kanaa wajjin kokkee wal qabaa jiru lookeeshinii waggaa 20-30 waggaa meeqaa dura keessa akkam taa'ee isa eegaadha. Maal jechuudha? Waraanni cufti dhufee akkasitti marsee ka eegaa jiru. Humna CIA osoo beekanu. So kun osoo beekanu akka kanatti taa'anii eeguun kun silumaatu maalidha? Kun so kanaaf inni hin amanne ture jechuudha. Badan erga jarri mana jireenyaa rukunnannaa jarri jedhan no bakka kanammaa namni hayyuun akkasii kun namni istirateejii hedduu beeku kun bakka kana taa'ee eeguu manuma kana rukutanii fi isaan illee keessa jiru jedhanii
shakkiidhaan haasofti jarri kun jedhee ture iyyuu jechuudha. So amma immoo mootummaan biyya sanaas mirkaneessa miti ganama sana du'an. Amma qabxiin kiyyaan irraa dubbachuu barbaade maalirree ganama sana isaan du'anii luuq guyyaa guutuu du'aa mana keesseetu biyya michuu Ameerikaa hundatti akkasitti misaayila roobsaa oolte jechuudha. Biyya meeqaatam dhoofte, biyya meeqaatam daaraa goote akkasumatti itti bulan jechuudha. So Ayatollah du'uuni moor ni jajjabeessaa malee haaloo bahannaaf ummanni isaa cichee loluu irratti argaa jirtanii amma. Namoonni kumaatamaan miliyoonatti lakkaa'amu gadi ba'eetu mootummaa isaa cinaa dhaabbataa jira jechuudha. Yeroo Israa'el boollaan tuutaa keessa gaggalanii jiran kana keessatti jechuudha. So kun maal agarsiisa waan baay'ee irratti mootummaa Ameerikaas ta'e mootummaa Israa'elitti dhiibbaa gochuu hin danda'an jechuudha. Garuu achi warri biyyi kun qabde fuuldurri jaraa maali? Fuuldureetti dhugumatti biyya jabduu biyya akka ammaa kanatti sodaatamtuu ta'anii jiraatan kun gaaffii. Garuu hooggansa akka hooggansaatti Ayatollah caala kan kennu baay'ee qaban akka hooggansaatti. Ayatollah caala nama kennu hooggansa ni agartanii amma. So kanaaf hanqina beekaa hin qabanu. Hanqina guutummaa goototaa hin qaban hundayyuu. So kanaaf waraanichi haamileedhaan itti deemanii lolu. Warroonni jara kana dudduubbee jiranus hin jiranii meeshaa waraanaa gahaa qabanii. Kanaaf so jijjiiramni baay'een isa addunyaa irratti uumamu. Jijjiiramni baay'een influensi baay'een jeequmsi gabaadhaa jeequmsi addunyaadhaa sirriitti uumamaa jechuudha. Sirriitti Allah yoo dandeessan iyyuu sin sodaachisuu miti biyyuma fedhe keessa yoo jiraadha. Waan tokko osoo bitattanii gaarii. Waraanni kun waraana salphaa isinitti hin fakkaatin. Wallaahi waraana salphaa miti. Luuk waraana gurguddaa humna gurguddaa warra qabantu walitti ka'ee kokkee wal qabaa jira jechuudha. Kana biraan immoo namni umurii isaa guutuu waggaa 70 guutuu biyya isaa kana tajaajila bar waggaa 35 waggaa 36 dura hayatolummaa kana filatame malee sanaan duras biyya sanaa keessumaa isaa sheeyaadha. Atoo karaa intaniitiin akka musliimaatti karaa warra sunniitiin intini qabaatan illee isaan sheeyaadha. Ta'uti garuu akka sheeyaatti biyya sanaa fi waggaa 70 irraa kaasanii umurii isaanii guutuu biyya sanaa qabsaa'aa turan. Waggaa 36 as immoo aangoo dhufanii waggaa 35 waggaa 36 as immoo aangoo dhufanii biyya sana waraanaan teknooloojiidhaan biyya sodaatamtu barumsaan godhan kun du'ee waraanichi abbifama salphaadhaan goolabama jechuun ulfaataadha. Kanaaf akkuma du'aa godha garuu akkuma salphaatti Ayatollaan du'eera bakka waraanichi dhaabbate jechuu garuu hin dandeenyu. Waraanichi laafe jechuu hin dandeenyu. Waliigaltee salphaa irra ga'u jechuus hin dandeenyu. Irrayyuu osoo isaan jiraataniyyuu waraanni kun laafa ture jechuudha. Meebii karaa biraatiin rakka Chaayinaa fa'aa rakka ibsa jennuu jedhanii cal jedhanii baasan kun rakka Chaayinaa maaliin kun meebii walitti araarsuu danda'ame. Amma garuu akka salphaatti wanta walitti deebi'anii araarri bu'ee yookaan gara intiniitti fidanii waliigaltee irra ga'u jedhamee wanti yaadamu jiru jechuudha. Ammatti meebii warri kun haga gubatan kan argaa jirtanii waan jarri barreessaa jiran jechuudha. Hooggantoonni jira dubbii imaan jira haga gubanne hoogganaa keenya dhabnee jarallee qalbii gubnaadhaan gubaa jiranis takka akka kanatti rukutamanii hin beekamu. Ameerikaan daaraa ta'anii jiran daaraa ijoollee amma biyyoota adda addaa jiru yoo ijoollee Oromoo iyyuu iyyaafadhaa dhisume iyyaafadhaa akkamitti akka jiran. Kana maaloo jarana nagaa buusaa kan jedhu rabbi nagaa buusu jenneetuma goolabnaa jechuudha. Rabbi nagaa haa buusu.